akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya bakka fiddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga nagaadhaan gara chaanaalii keenyaa dhuftan isiniin jecha chaanaalii keenya irratti barnoota appilikeeshinii faarfannootaa fi barnoota adda addaa baay'eedhaan argachuu dandeessu. Egaa maarree chaanaalii keenyaaf yeroo jalqabaatiif haaraa kan taatan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan ol seenaan isiniin jedha. Egaa chaanaalii kana keessa akkuma seentaniin barnoota adda addaa pileeylistii jira. Faarfannoota argachuus barnootas argachuu barbaadan pileeylistii keenya jala seenuudhaan bakka barbaadan filattanii dhaggeeffachuu hordofuu dandeessu. Maarree egaa guyyaa har'aa kana barnoota baay'ee bareedaa ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufe. Barnootaan qabadhee isiniif dhufes akkaataa akkamiitiin suura keenya bareechinee ediit godhachuu akka itti dandeenyudha. Egaa yeroo tokko bilbila keenyaan suura kaanee bareechinee hojjetachuudhaaf yookaas ediit godhachuudhaaf baay'ee ni rakkanna. Haa ta'u appilikeeshinoonni tokko ni jiru kan suura keenya bareechanii nuuf hojjetan jechuudha. Isaan keessaa irraa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Appilikeeshiniin kunis kunoo kan asitti argitan kana Lightroom kan jettu kanaadha jechuudha. Appiliin kuni kallattumaan appilikeeshinii kana keessoo isaa seennee waliin ilaalla. Isa dura garuu appilikeeshinii kana buufachuudhaaf jalqaba gara Play Store keessanii dhufuun dirqama isinirra jirudha. Yeroo hundumaa kanan isinitti dubbadhu Play Store keessanii irratti iimeelii keessaniin erga kireet gootanii booda aappii kamiiniyyuu buufachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa erga buufattanii booda gara aappii kanaa akkuma dhuftaniin jalqaba irratti iimeelii keessaniif paaswoordii keessan isin gaafata. Iimeelii qabdan, iimeelii oriijinaalas haa ta'u, kan biraas haa ta'u, waanuma qabdan asirratti ittiin ni banattu. Isa booda akkaataa kanaatiin isiniif fida jechuudha. Wantoonni isinii fidu kana hundumaa waliin ni ilaalla. Isa dura garuu bakka kana ni dhuftu. Bakka pilaas yookaas bakka galarii fakkaattu kana dhufuudhaan al tokko achirra ni tuqxu jechuudha. Gaafa tuqxan kun suura as keessaa qabu hundumaa naaf fide. Haa ta'u suura tokko fudhadhee isinitti agarsiisa. Ergan raayititti godhee add godhadheera jechuudha. Egaa suuraan amma achi as dabarfadhe kana eessa naaf ka'a? Kunoo bakka kana naaf ka'a jechuudha. Bakka kana naaf ka'a. Achirraa al tokkoof gaafan tuqu haala kanaan naaf fida. Kuni kanan duraan hojjedhee yookaas kanan kalarii tokko itti godheedha. Inni kun immoo isa ammaatii jechuudha. Kanaaf isa nama achi as dabarfadhe kanarran al tokkoof tuqa. Gaafan tuqu haala kanaan naaf fida. Maarree egaa haala kanaan gaafa naaf fidu jala kanatti wantoota baay'ee argaa jirtu kunoo isaan kana tokko waliin ilaalla. Kiroop gochuu ni dandeenya fotoo kana yoo kiroop gochuu barbaanne kunoo kanaan fayyadamne kiroop gochuu dandeenya. Akkasuma laayitii isaa kunoo dhuma kanarratti laayit kan jettu argaa jirtu naannoo kanatti jechuudha. Isarraa al tokkoof gaafa xunnu kunoo wantoota baay'ee argaa jirtu. Fakkeenyaaf qixa kanatti expoojeriin jiraan, kontireest jedha, haayilaayitис jedha. Mee jalqaba irratti waa'ee expoojerii waliin ilaalla. Expoojerii jechuun laayitiidha yookaas laayitii nuti alarraa galfannu yookaas ofii keenyaaf kan nuti fuularratti ibsannudha jechuudha expoojeriin. Yeroo tokko expoojeriin bakki inni itti nu barbaachisu laayitii gahaa yoo qabaachuudhaa baanne. Fakkeenyaaf bakka dukkanaa keessatti suura yoo kaane. Fakkeenyaaf suurri keenya fuulli isaa baay'ee hin ifu yoo ta'e akkaataa kanaatiin jira yoo ta'e expoojeriidhaan bareeffachuu dandeenya jechuudha haala kanaatiin. Amma fakkeenyaaf bakka itti ka'e ifa gahaa argatee waan jiruuf expoojeriin hin barbaadu jechuudha. Amma garuu utuu suurri kun dukkana keessa jira ta'e xiqqoo gaafan gara fuulduraatti butu ifti kun akkaataa kanaatiin narratti baay'achaa deemaa jechuudha. Amma garuu baay'ee waan baay'ateef fuula koollee aga dhoksuu ga'ee jechuudha. Expoojerii yookaas ifti ani itti dabaladhe kun. Kanaaf dirqama fidee kunoo bakkuma noormaalii duraarra ka'aa jechuudha. Egaa kontireestiin kunis kanuma wajjin kan wal qabatudha. Kunoo haala kanaatiin gaafan aga 91 godhu bifa kanaa agarsiisa. Gaafan dudduubatti deebisu immoo kunoo akkaataa kanaatiin xiqqoo qannasaa deema jechuudha. Kunoo kanuma kana fakkaata jechuudha. Shaadoonis kanuma wajjin kan wal qabatudha. Xiqqoo naannoo rifeensa kootiitti yoo ilaaltan kun amma fakkeenyaaf amma gurraacha'ee jira. Tole inni kan biraan
as cirra kanaan gaafa gara fuulduraatti adeemnu kunoo kalarii arganna. Kalarii kanarra al tokkoof ni xunna jechuudha. Kalarii kana gaafa argannu kunoo dudduubatti gaafa hin deebi'u kunoo kalarii kana naaf fida. Kalarii baay'ee bareedaa kana. Fuulduratti immoo gaafa hin deemu kunoo baay'ee diimessaa deema. Kalariin barbaadirra kaawwachuu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon ittiin appilikeeshiniin ittiin suura hojjennu appilikeeshinii baay'eetu jiru. Garuu kalarii mataa keenyaa nu filachiisan jechuudha. Kalarii barbaadirra kaa'uu danda'a. Egaa isaan kun garuu kalarii nuti ittiin viidiyoo keenya baay'ee footoo keenya baay'inee bareechinee ittiin hojjennudha jechuudha. Kanaaf xiyyeema kana gara fuulduraaf gara duubaatti harkifnee ammam akka inni kwaalitii nuuf godhachaa deemu ilaaluudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo haala kanaatiin dudduubatti gaafa caalchisaa deemu gara fuulduraatti immoo gaafa dhufu kunoo haala kanaatiin bareechaa deemaa jechuudha. Egaa isa kana akkaataa kanaatiin erga kalarii kana as takaakallee sirreessine booda gara fuulduraatti adeemna. Ammallee effekti kan jettu kunoo jirti. Effektii kanaadhaanis asuma sarara kana qabnee gara fuulduraatti gaafa harkifnu fuula koo kanarratti kalarii wayii tokko agarsiisee jira jechuudha. Kalariin duraan fuula koo irra hin jirre. Akkasuma dudduubatti illee gaafa deebi'u kunoo agartu kalarii akkasii kana agarsiisee jira jechuudha. Kalariin kun baay'ee kan namatti toludha. Kalarii baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasuma kan jala kanaallee gara fuulduraatti gaafa butu amma kun haala kanaatiin akkas godhaa jechuudha. Yoon dudduubatti immoo callisee deebise kunoo fuula koo irratti ifa baay'ee waan baay'isuuf haa ta'u kana xiqqoo mashee akkas ergasii kanas xiqqoo ishee gara fuulduraatti butee gaafa ilaalu xiqqoo diimeetti baay'ee natti fakkaata. Xiqqoo ishee gara dudduubaatti nan deebisa. Kan jala kanaallee akkasuma xiqqoo gara fuulduraatti ishee yoo ta'u dide duubatti gar tokkootiin diimatee gar tokkootiin addaatee jira. Kanaaf xiqqoo isheen dudduubatti deebisaa jechuudha. Kan jala kanaallee gara fuulduraatti butee gaafa ilaalu xiqqoo ammas haaluma kanaan itti daddabalaa irraa hir'isaa waan itti dabalamu itti dabalaa waan irraa hir'atu immoo irraa hir'isaan deemaa jechuudha. Ergasii giriin kan jettu kanarrallee gaafa dhufnee xunnuudha. Dhibba fuula koo kan amma jijjiiree jira jechuudha. Fakkeenyaaf suurri akkasii yeroo baay'ee eessatti hojjetama akkamitti hojjetama kan jedhu ijoollee baay'een ni gaafatu. Isa kanaaf saayiz kan jettu kanallee gaafa akkaataa kanaatiin irra tuqu kunoo akkas godhee jira jechuudha. Kan jala kanaallee akkasitti gaafa tuqu kunoo tole haala kanaatiin babbareeffachuu dandeenya jechuudha. Kan itti aansu diiteel kan jettu kanarras gaafa xunnu kunoo kanuma sheeppingiin jira. Isa gara fuulduraatti gaafa harkisaa deemnu kunoo haala kanaatiin bareechaa deema. Kan jala kanaallee akkasuma gara fuulduraatti gaafa butu akkasumatti footoo keenya suura keenya baay'ee babbareechaa deema jechuudha. Amma xumuraatti yoon aseechi bute bifa akkasii naaf fida jechuudha. Bifa akkasiitiin naaf fida. Kun isa jalqabaatiin kun immoo isa amma irra jirudha jechuudha. Gaafanii quba kootiin tuqu isa jalqabaatti deebisa. Amma garuu isa amma itti ni amma xumuraatti kana yoon aseechi guddisee ilaale kun haala kanaatiin naaf fide jechuudha. Kan jala kanaallee akkasuma gara fuulduraatti gaafa butu kun haala kanaatiin suura keenya babbareechinuuf hojjechuu danda'a jechuudha. Akkasuma gara fuulduraatti ammas deemne wantoota kana bannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Maal akka inni ofirraa qabu suura keenya maal akka inni nuuf godhu jechuudha. Egaa isaan kana haala kanaatiin itti fayyadamuu ni dandeessu. Ergasii inni kun kaffaltii gaafata natti fakkaata. Kanaaf isa kana dhiibnee dudduubatti deebina jechuudha. Ammas kun profile kan jettu kanallee xunnee viidiyoo suura keenya kalarii barbaanne irra kaawwachuu dandeenya jechuudha. Suura keenya jechuudha. Kalarii barbaanne irra kaawwachuu ni dandeenya. Kun haala kanaatiin irra bubbunnee jechuudha. Haala kanaatiin gara barbaannetti oofne irra kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan yoo dudduubatti deebi'uu barbaanne mallattoon X as jirti ishee tuquudhaan gara fuulduraatti adeemna jechuudha. Ammallee bakka kana tuquudhaan kun isa jalqabaa oriijinaalaa isa sila fudhadheedha.
Inni kun immoo isan amma hojjennedha jechuudha. Haala kanaatiin adda adda baasee nuuf ka'a jechuudha. Egaa kana hundumaa erga hojjennee raawwannee booda gara dudduubaatti deebina. Ergasii kunoo bakka asitti xiyya sheerii kana hin agartu. Achi al tokkotiif ni xuxxu jechuudha. Erga achi xuxxanii booda bakka kana isin fida. Save as device kan jettu kan al tokkoof xuxxu jechuudha. Ergasii kunoo gara galarii keenya irratti nuu bu'aa jechuudha. Galarii keenya irratti nuuf bu'eera. Successful jedheera. Okay jennee yoo seenne galarii keenya keessa argachuu dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoota keenya amma xumuraatti viidiyoo keenya hordoftanii waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaadhaan.